Kaaniif kaan fakkaadhee jaalatamuu mannaa of tahee jibbamuu irra na fooyyina. Kijibni yeroodhaaf kammuu fakkaataa injifannoo haqaa dhugumaa argata. Kan kunde balesa hababnu ifkesa hababnu santunu boresa santunu hammesa santunu turesa hababnu ofirra ammo birki kesa kan kunde balesa hababnu ifkesa hababnu santunu boresa santunu hammesa santunu turesa hababnu ofirra fakkaate jaalatamuu mannaa of tahee jibbamuutu irra na fooyyina. Kaaniif kan fakkaate jaalatamuu mannaa of tahee jibbamuutu irra na fooyyina. Sabboonaa fakkaata waluma nu qotaa afaan mi'eeffatee diinaatu ergatee. Sabboonaa fakkaata waluma nu qotaa afaan mi'eeffatee diinaatu ergatee. Eenyummaa kootiin hin boonaa diinaaf hin bitamu sababoon hin jaaladha bu'aaf hin bololu kaaniif fakkaadhu iftee heetiin jiraadha alleen kan barsaanuma lammii bal'oodhaan qaba karyoomuu an abdadhu. Eenyummaa kootiin hin boona diinaaf hin bitamu sababoon hin jaaladha bu'aaf hin bololu kaaniif fakkaadhu iftee heetiin jiraadha. Kan kunde balesa hababnu ifkesa hababnu santunu boresa santunu hammesa santunu turesa hababnu ofirra ammo birki kesa kan kunde balesa hababnu ifkesa hababnu santunu boresa santunu hammesa santunu turesa hababnu ofirra. Qabsoo boodatti nu harkisa numa wal dhabsiisa fallaadha hojiisa bulii hin amannu akka firra eeynu firra haa qorannu saba kon dagamnu. Sabboonaa fakkaata waluma nu qotaa afaan mi'eeffatee diinaatu ergatee. Sabboonaa fakkaata waluma nu qotaa afaan mi'eeffatee diinaatu ergatee.
fakkaata